ati hajjii kana jalaas bubuutee jirta maal irraa feetoo hajjiin kalaas sinfadhu si dhiisee jira si jibbe kalaas maalitti goota nama takkaatu dhayitee mana hidhaatti hin gaafatin jaarsa kee hajjiin jettee ni dubbata akkamitti dubbachuu dandeessa arraan booda waan isii muni beekta hajjiin jaarsa kee bicha keetisii miti kajaartisaa maraattuu saniitii miti hajjiin kiyya bichaa ta'ee jira waan ta'eef jecha ammoo ifin rakkinaa haasin lachuu ati fi isin illee isin dhiisuu mana hidhaa jirti ati ammoo hajjii jechaan oolen hajjii irraa bishaan dhugii hajjii takkaa mana hidhaatti tuu dhayitee ilaalin akkami jaarsa keeyyetta anamma hajjiin kiyya bichaa waan ta'eef jecha atillee deemiti firraa heerumii Allah iftaalee kagaa siif ga'ee jira hajjiin waa takkasii sin barbaadu si jibbee jira sin fedhuu firraa heerumii atillee jiraadhu jireenya bareedaa jireenya namaa keessa olii gad deemaan oolin siigaa ammaan tanan beeta ati hajjii laakiin abbaa ilmoo teetiiti akka fedhallee ta'e ilmoo sirraa qaba amata dheeraa waggaa dheeraa wajjin turta waan ta'eef jecha ati guyyaa takka akka tasaa dayiteelesh mana hidhatti hin gaafatin namni kun arra hin hidhamne hajjiin kun turte hidhamee ati akkamitti dayitee hin gaafatin cal jettee achuma nama takkaas dayitee dhaqaa illee laalaatte atillee hin dhaqin namallee ishitti hin ergin namaan illee dhaqaa laalaatte ammaan booda ati jaartii isaa maraattuu sanii kitaaba hajjii keessaa ba'a illikiin keessa laakiin hajjiin nana quufte waan ta'eef jecha hajjii amma xiqqoo booda inshallah mana hidhaa keessaa gaafa behe hajjiin jaarsa kiyya ati maraattuu sanii bishaan irraa dhugaa tokkoon keessan aqarraan qabdan ana bichaadha waan ta'eef jecha hajjiin kiyya waan ta'eef amma laadni beektaa waan takkaan siima ati gorree isaatu nu wal sin barsiisnee bara anammaan tana gaafachi bee gorree isaatu wajjin wal baratu hin deemu waan ta'eef jecha anillee gorree kiyyaa wajjin wal barsiisee gorree kiyyatti illee akkana heerumuuf hin deemaa maatii nama nagaa takkaan argadhee jeetti dubbadheetiin jira mana hidhaa keessatti hunda dhaqeetiin dubbisiisee ture gorree kiyyaa wajjin wal dubbisee ammoo waa hunda fixannee jirra gaafa inni mana hidhaatii bee gorree isaatis na dubbisiisee wajjinis ni naasooyna aruuza godhannee achiin booda wajjin tatteenya ammoo ati fitiyyaan sanis ati fijaartii hojii taan sanis tamana keessa hidhaa keessa jirtu maraattuun san arraan booda hajjii waan kiyyateef jecha namni takka qarqara isaatillee hin beeknaadha maqaa hajjii ijoollee maqaan kaasinaadha nillee akka tasaatitti illee afaan isin hin dhufin nama haasoo jiruu dhageessanillee biraa goraa deema maaliif hajjuma jechuu keessa nuun fedha ammalaa atii fi jaartiin hajjii taan sanis qabatuun dandeessan jaarsa dhiiratan akka itti qabatan silaa beeytanii wallaahi guyya takkaaf akkana isin biraa garagalee dhalaa takka ijaan ilaalu silaas gubbattu tanan fuudhuree maraattu tana falfaltu silaa ati qabatu beeyte tartiibaan qabachuu beeyte jaarsa kee dhalaa akkanatti si duubaan achi garagalee hin laalu ammaan tana sanumaafuu isin akkatti qabatan hin beeytanime anaatu isin agarsiisa akkatti jaarsatti qabatan qabeetiin qabaa jabeessee akka inni na harkaan baanetti qabee isin agarsiisa gaafa san way hajjiin maan kunuunsifatin akka killeetitti killee yoo lafa buutanii cabtanii beeytanii miti akkasi kunuunsu qabdanii barsilaa dhiira hin beektan malee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii wanti isinii qabadhee dhufe kaleessa akkuma ililiin viidiyoo waraabdee gadhiistetti kaleessa nama daa'ima kiyya na jalaa hatu namittiin maraattuun sun qal'ittiin suni nama daa'ima kiyya hatu natti ergitee akkasitti rabbi shii qabe jechuudha akkasitti rabbi shii qabe ililii akka mata isaa rabbiin itti naa fide akkasitti rabbiin itti naa qabe akkasitti qabamanii jechuudha otoo ililiin itti dhufuu baateeti daa'ima amma xiqqoo tokko gad na jalaa baate na jalaa fuudhanii oolanii jechuudha nama akkas goosisu eenyu yoo jettanii intala leelloo jedhamtu sana mucayyoo leelloo jedhamtu sanatti akkas godhe jechuudha irra gahee jira amma waan hundayyuu irra gahee jira nama ergiteetu nama fuususi deemte jechuudha yoo na jalaa haftee na barbaadu dhiisuu baattee daa'ima keenyas umansi jalaa fuudhaa jettee isayyuu galgali dawwaltee naadatti jechuudha na arrabsitee WhatsAppidhaan sagalee na ergiteetu akkasitti na arrabsaa bultee jechuudha na dhiisuu baannaan na barbaadu dhiisuu baannaan na biraa hafuu baannaan anillee daa'imuma keessa jalaa fuudhee dhabamsiisaa akka duraallee argatan siin dhabama si jalaa godhanaan jette rabbii dhabama ishee haa godhun isiniin jedha akkasitti rabbiin ishee qabee daa'ima amma xiqqoo dhukkuma tokko akkanuma innaan jedhu daa'ima biraa dhabee innaan xiqqoo turu daa'ima uftee na bira jirtee xiqqoo innaan ture mana jiru manatti galummoo ililiin mana teessi jechuudha maal taate lilli jennaan akkasitti daa'ima keemi fuudhanii oolanii daa'ima keessa jalaa fuudhatanii oolanii qabadhu daa'ima keenyaan jette daa'ima ammuma xiqquma tokko gadi baate akkasitti fuudhanii oolanii isiniin jedha
kan foosisus ishiidhaan isiniin jedha rabbiin ishee haa fuudhu akkasitti rabbiin harkatti naa qabin isiniin jedha ammallee rabbiin harkatti naaf haa qabun isiniin jedha akka waan tokko ishiin na jalaan goone inshallah nu sirriitti eeggadha rabbiin faana akkasin siin jedha ati immoo yoo ajji barbaadde ajji akka barbaaddetti itti hirmuun dhiisiti qaliitii affeeliitii nyaadhuun siin jedha ajjirraan dhimma tokkoyyuu hin qabu ajjirraa dhimma nan qabu hin jiru amma ishii daa'ima keenya jalaa xunnaan illee bakka jirtutti dhufee si hawwaalan siin jedha akka jirtuu kee si ajjeessa otoo hin ta'in jirtuu kee qotee si hawwaala. Ansi biraan hafu daa'ima kiyyarratti qaldiin hin jiru waan ta'eef nafaan qalladiin daa'ima kiyyarratti akka jaartee ajjeessan na raateessitee na jalaa fuutin se'in amma immoo jirtummaa boolla keessa kaayee si hawwaala gadi si kaayee si hawwaala kanaafuu nafaan taphatiin daa'ima kiyyarratti akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa akkatti ishiin naa dawwaltee sagalee naa ergitee naa addaddu dhaggeeffannee walitti deemaa nafaan caaltuu akkamina gaafa yaada jirta taa'uu diddee jirtaa miti. yaa baleetitti waan takkaan siimaa dhaggeeffadhume ani gaa gizee hunda taa'e jeesi dadhabeetiin jira gizeen sirra dawwalillee na jalaa kaasuun diddee bilbila meeqaan sirra dawwaleetiin ture atillee yoo achiin as dawwalte nan argattu bulooksi godheetiin jira waan ta'eef jecha ati nan argattu anammoo gaa taa'e jeesi dadhabeetiin jira kaleen tanaas caaltu waan ati haasoytu si dhageen ture maaliif jennaan ani kaleellee achi dhufee micoo fuudhuuf ka'ee gizeen fuudhee booda namni wayina dhufnaan hin dhiisee ammoo aarii micoo osoo hin ta'in aariin si qaburraa malee aarii micoon daa'ima waa takka itti aaran qabu waan ta'eef jecha sittiin aara qaba waan ta'eef kana hunda kanneen hojjechuu jiru ammoo yoo ati taa'uu diddee si karadhe dadhabeetiin jira taa'uu diddee laakiin waan si teessisuu dhufa ishaallaan illee akkaan si teessisu numan qaba jeetii yaada ati ammoo taa'e caaltuu taa'e jeegis meeqaan si karadhe si jalaa fiigee si dhokodhee bakka hundatti si jalaa ba'uu dadhabe si jalaa taa'uu dadhabe waan ta'eef jecha ammoo gaammaan booda kalaasis dhokochuus dadhabeetiin jira waan ta'eef dhiyoo takkallee gaafa takka yoo yaadadde katee mana namaa na dhuftee anaa gaafa takka irraa quban qabne gaafa sanfaa takka irraa hin beeku anaa takka irraa quban qabne anaa nagaa mana namaa keessa taa'u jiru dhuftee na tumte akka malee na tumtee turte san hunda si oobsee deebitee namaa na ajjeesisuufillee nama na barbaaddee na dadhabde alhamdulillah laakiin rabbiin akka keetii miti waan ta'eef jecha numan dhiise san hunda numan oobsee caluman calsi jalaa jee waa meeqa waan ati haasa'u jirtu waan nama hojii haasa'utte nama meeqa kaatinatti ergu jirtu si argutti hin jira waan ta'eef jecha beekaatumaan caljee ati laakiin silaa naamusaa miyyoo ta'e tana guddifattee dasna jaa amma nama biraatee fuudha dureen jaartii hajjiin na jalaa hochiise maal jettee dubbattaa miti amma ana tasi jalaa fuudhu teessu micoote ija miyyoo ta'e eegaa ooltes laakiin hin dandeessu ammoo ansi jalaa akkaan godhee numaan fuudhu yoo ta'e adabaan taa'uu baattee yoo nagaaniif kabajjee taa'uu baattee ammoo ani nin fuudhaan sinjaa akkasiif kabajii ati hajjii kana jalaas bubuutee jirta maal irraa feetoo hajjiin kalaas sin fadhu si dhiisee jira si jibbe kalaas maalitti goota nama takkaatu dhayxee mana hidhaatitti hin gaafatin jaarsa kee hajjiin jettee ni dubbatta akkamitti dubbachuu dandeessa arraan booda waan hin siimu ni beekta hajjiin jaarsa kee bicha keetii si miti kajaartii isaa maraattuu saniitti miti hajjiin kiyya bichaa ta'ee jira waan ta'eef jecha ammoo ifin rakkinaa haasin lachuu ati fi isin illee isin dhiisuu mana hidhaa jirti ati ammoo hajjii jechaan oolin hajjii irraa bishaan dhugii hajjii takkaa mana hidhaatittuu dhayxee laalin akkami jaarsa kiyyetta anamma hajjiin kiyya bichaa waan ta'eef jecha atillee deemiti firraa heerumii Allah iftaalee kaga siif ga'ee jira hajjiin waa takka sin barbaadu si jibbee jira sin fedhu firraa heerumii atillee jiraadhu jireenya bareedaa jireenya namaa keessa olii gad deemaan oolin siigaa ammaan tanan beeta ati hajji laakiin abbaa ilmoo teetiiti akka fedhallee ta'e ilmoo sirraa qaba amata dheeraa waggaa dheeraa wajjin turta waan ta'eef jecha ati guyyaa takka akka tasaa dayiteelesh mana hidhatti hin gaafatin namni kun arra hin hidhamne hajjiin kun turte hidhamee ati akkamitti dhayitee hin gaafatin cal jettee achuma nama takkaas dhayitee dhaqaa illee laalaattee atillee hin dhaqin namallee ishitti hin ergin namaan illee dhaqaa laalaattee ammaan booda ati jaartii isaa maraattuu sanii kitaaba hajjii keessaa ba'a illiqiin keessa laakiin hajjiin nana quufte waan ta'eef jecha hajjii amma xiqqoo booda inshallah mana hidhaa keessaa gaafa behe hajjiin jaarsa kiyya ati maraattuu sanii bishaan irraa dhugaa tokkoon keessan aqarraan qabdan ana bichaadha waan ta'eef jecha hajjiin kiyya waan ta'eef saniifu hajjiin waan kiyya ta'eef jecha keessa isin lachuu isin hin fadhu isin irraa dhimma hin qabu laakiin hanga duraa san isin jaalate amma ammoo dantaa keessan takkaa keessan isin hin fadhu ati fi maraattus tokko keessan isin hin fadhu waan ta'eef jecha arraan booda ammaan booda hajjiin gaafa mana hidhaati bee hanga mana hidhaa jirullee jaarsa kiyya gaafa chibeellee jaarsa kiyya namni takka akka ija keessan irraa ilaalu hin fadhu maaliif jennaan ol godhatee hajjii waan ija kiyya ta'eef jecha nam takka akka ijaan irraa ol godhatee ilaalu hin fadhu atilleen qarqara isaan beeni heerumi deemi sanillee yoo rabbi mana hidhaa keessaa baate kabraa barbaadattu malee hajjitti akka hin deebine ni nimaaf saniifis ati ammoo
qarqara hajjiitiin baajii dubbadhu ilmoollee yoo feete tahajjiitiin ilmoon sirraa furannoo feenesi saniifoo qarqara hajjii baatee caaltu anaa feeti biyya tana keessa takkisii jiraata takki anaa jiraata bicha laal caaltu waan takkaan siima ani gizee hunda waan isin irra jirtan quban qaba gizee hunda achi dhufu jira hatta galgalallee achi dhufu jira ati na quban qabdu nan beektu waan ta'eef jecha hatta waan ati guyyaa rabbii gootu waan ati nyaattu waan ati dhuydu quban qaba yoomiyyoo ta'e fuudhuu fedhee beekaatumaan dhiisu jira malee guyyaa takkanatti furatu waan ta'eef jecha micootee fuudhuudhaaf guyyaa takkanatti furatu galgalaas achi dhufeetiin si argu jira waan ati itti jirtu hunda hamma ati deemtee bakka meeqatti naaddatu jirta nama meeqa bira dheettee waan meeqa na godhu jirta laakiin akka keetiin silaa ni qaatan kutee bakkuma jaartii ajjiisaniin jira jechuudha silaa akka ati yaaddeeni alhamdulillah bakka sanillee jiru namni ati natti gootullee takkaa isaanii na dadhabanii jira waan ta'eef jecha ati ammoo taa'uu diddee miti an akka obboleetti takka dhugaa rabbi caaltu hedduun si jaaladha hedduun si kabajalleedha ammoo ati kabajaa sanis firra wallaaltee gaafa duraatti dhuftee mana namaa keessa dhuftee na tumte sanis itti dhiise hanga ati namaan na barbaadde hatta bakka seeraa hunda dheettee na himatte numaan argumatti hin jira dhiisi rakkoon qabu namni kun mumkinni dogongoraa jeetumaa si dhiisu jira laakiin ati adabachuu diddee miti gaafa adaba nama godhanni dhufa atis dhalaakati jaati anis dhalaakateetitti waan ta'eef jecha firraa wal dhorkina ammoo ogaa biyya tana keessa waliin hin jiraannu takkee atumaa biyya tana keessaa na baasa takkee anumaa biyya tana keessaa si baasa yoo naamusaan ta'e ilmoo ta'e guddifachuu barbaadde nagaan ta'a ilmoo ta'e guddifadhu yoo guddifachuu hin barbaanne akkanumatti yaa'ee barbaadaa yaa'ee deemee nama hunda yaa'ee godhee itti hin dandeessu wallaahi hin dhibin amma ati akkaanan hajji jalaa fullee fedhu jirta akkasan yaalu jirtaami abadan hajji jalaa hin hafu hajji munki waan jaarsa kiyya ta'eef jecha jalaa hafuus hin danda'u maaliif jaarsee fi namni jalaa hafuu hin danda'u akka keessanitti jalaa hafee mana hidhaa gizee seenee dhiisuu hin fedhuani bakka inni seenee rakkoo seenuu balloo seenuu waliin seenuun jaaladha ati ammoo chaanaalaafis na barbaadu jirta nama hunda bira dhuftee chaanaala kanaan irraa furatuu fedhattee haasa'uu jirta abadan chaanaalli kiyyaa fi hajjitti arraan booda hamma hajjiin boottillee kiyya chaanaalli jaarsa kiyyaa waan ta'eef jecha sin dakhalu keessallee seenuu hin dandeessu feenaan keessanuu bakka jirutti dhuftee bakka ati jirtu dhufee sirraa furachuu hin danda'a waan ta'eef jecha ati amma dura gaa akkuma guyyaa dhiyoo sanin na sodaatteetti guyyaa san siin kabaje waan ta'eef jecha milyoon sodaattu dhatteeti wallee narratti xarra jechuu jirtaansaa waa'ee nan teellee ati amma dura nan hubanne namaa nan teellee nan beektu dhugaa rabbi waa'ee kanaa kana mataa keessatti illee nimini ittillee yaadin kabajamtee yoo taa'uu dandeesse yoo kabajamtee taa'uu dandeenya ammoo waliin jirraga ati amma chaanaala ittee mataa ifin dhukkubsini keetuu gana dhabu teessa keetuu ganaan dhufee sirraa fuudhuuf ta'a maaliif jennaan ati amma dura nan hubanne waan nan teellee gaafa dhiyoo gaa beekaatiin keessummaadha jeessi sodaadhee caalsi jalaa jeessiin kabaje gaafa sawwaan ati miskiinuma takka na fakkaatteefin si kabaje amma ammoo chaanaala keetillee yoo barbaadde dhufee mana keetitti sirraa furadha gaafan sirraa fuudhe gurguradhee hajjiin boof deemaa miidhaadha waci itti godhannaa bifti mana keessa itti goggodhannee waa hunda itti godhanna chaanaala kee gurguranne jechuu dhufee sirraa fuudhe ni laalta sawwaa ati caaltuu taate waan isii ta'e wallaalla gaafa sa amma laadni beektaa waan takkaan siima ati gorree isaatu nu wal sin barsiisne bara anammaan tana gaafachi bee gorree isaatu wajjin wal baratu hundeema waan ta'eef jecha anillee gorree kiyyaa wajjin wal barsiisee gorree kiyyatti illee akkana heerumuuf hindeemaa maatii ana mana gaata kan argadhee jeetti dubbadheetiin jira mana hidhaa keessatti hunda dhaqeetiin dubbisiisee ture gorree kiyyaa wajjin wal dubbisee ammoo waa hunda fixannee jira gaafa inni mana hidhaatti bee gorree isaatis na dubbisiisee wajjinis ni naasoyna aruuza godhannee achiin booda wajjin tatteenya ammoo ati fitiyyaan sanis ati fijaartii hojjetu taan sanis tamana keessa hidhaa keessa jirtu maraattuun san arraan booda hajjii waan kiyyateef jecha namni takka qarqara isaatillee hin beeknaadha maqaa hajjii ijoollee maqaan kaasinaadha nillee akka tasaatittillee afaan isin hin dhufini nama haasoo jiruu dhageessanillee biraa goraa deema maaliif hajjuma jechuu keessa nuun fedhu hajjii waan ija kiyyateef jecha ijji namaatu ijoo humni bee walitti cufamtisa hin danda'amu hajji maqaa isaa kaastanii wallaalla ati waa caaltuu taate awwaa isii ta'e ati dhalaa taate naafati dhalaa akka walitti waan ta'eef jecha wal agarsiisna waan qabnu hundaa'u saniifuu hajji maqaan kaasin deemiiti atilleen tokkoladhu rabbi karaa nagaasiif haa fiduu ammala ati fi jaartiin hajji taan sanis qabatuun dandeessan jaarsa dhiiratan akka itti qabatan silaa beeytanii wallaahi guyya takkaaf akkana isin biraa garagalee dhalaa takka ijaan ilaalu silaas gubbattu tanan fuudhuree maraattu tana falfaltu silaa ati qabatu beeyte tartiibaan qabachuu beeyte jaarsa kee dhalaa akkanatti si duubaan achi garagalee hilaalu ammaan tana sanumaafuu isin akkatti qabatan hin beeytanime anaatu isin agarsiisa akkatti jaarsatti qabatan qabeetiin qabaa jabeessee akka inni na harkaan baanetti qabee isin agarsiisa gaafa san way hajjiin maan kunuunsifatin akka killeetitti killee yoo lafa buutanii cabtanii beeytanii miti akkasi kunuunsu qabdanii barsilaa dhiira hin beeytan malee
Sanifuu hajjiin araan booda kiyya maqaa isaatillee hin kaasinaadha bishaan irraa dhugaadha kunuunsee laala akka killeetitti wanta godhe isin agarsiisa gaafa sana ammoo isheenee naan isheenooytanii ammoo qarqara isaan baata amma sagaleellee sidheereesseetiin jira dhiifama sagalee tana keessa waa hunda ni hubatte jeetiin si yaadu yoo hin hubanne kataatu yoo ammatti sagalee tana dhaggeeffattee kateessuun taane yaa caaltu sagalee tana dhaggeeffattee gaafa taa'uu baatte Inshallah ga bakkaati jirtu dhufeetiin ati dhalaa wala agarsiisna waan ta'eef jecha wallahi ganaa si jalaanaaf akka feete yoo ta'e yoo sagalee tana dhaggeeffattee narraa kabajaa godhatu baatte saniifuu sagalee sidheereesse dhiifamaa ammaan booda dhaggeeffadhu sagalee sidheereesse siin jee ture yoo ka sagalee tana dhaggeeffattee waan biraa narra yaaddu taate waan biraa ka yaaddu taate waan biraa ka dubbattu taate anaaf atiitu wal faama hanga sitti gaana kunoo dhageessanii argitanii jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan ishiin jettu akkatti dhaadatti jechuudha akkanatti hin gamtiin lolti sayyuun isiniin jedha inshallah rabbumti wal nu agarsiisuun siin jedha rabbumti wal nu agarsiiste waan amma jettu kana tuftee yoo arraabuun baanneen siin jedha kan akka taasoftu kana irra deebitan siin jedha innuma wal argine wal gaafanna yeruma sana wal gaafanna kan hundumaa siin jedha sagalee ishii kanallee akkatti ishiin addadullee deemee seeratti geessee jira sagalee ishii kana seera bira geesseera ajjillee akka mana hidhaatiin baasne deemee itti jabeessee jiran isiniin jedha akka ishiin hin baasne akka ajjiin hin baane deemee ittimee jira jechuudha mana seeraatti gubboo kanfaltee akka ishiin baasuu hin dandeenye ittimee jiran isiniin jedha rabbii ifaan hin bahu ajjiin isaa achuma taa'an isiniin jedha ishiitti dabalama malee kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.